Harka fuunee akkam jirtan isin janna kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachuu jirtan OMN Nijaaf Uurramataati qophiin amma qophii gumaataati. Qophii gumaataa torbaan dabree keessatti waa'ee baallama waan tokko kaasnee yaada daawwattoota keenyaatiif isiniif dhiyeessinee jirra jechuudha. Baallama kabajuun faayidaa inni qabuu fi miidhaa inni qabu irratti jechuudha. Baallama kabajuu dhabuun biyya tana keessatti akka aadaatti itti fudhatamee namni baallama hin kabajne waan tokko akka waan addaatitti akka ilaalamne isiniif dhiyeessinee jirra jechuudha. Mata duree keenya kanarraatitti dabruudhaan duratti waan afaanii jidduudhaan yeroo tokko waan tokko jennee dabarraa jennee kanaan dura kaasnee jirra jechuudha. Qophii gumaataa irratti mata duree afaanii kuni waan xiyyeeffannaan guddaan itti kennamuu qabu silaayi. Garuu qophii gumaataa irratti mata dureen adda addaa waan jiruuf mata duree afaaniitiis torbaan hin dhiyeessuus baannu aan afaanii waan tokko jidduudhaan jenneeti dabarraa jechuudha. Namoonni tokko waa'ee konkolaataa fi makiinaa waan jiru kanarratti mormii guddaatu jira jechuudha. Namni jalqaba konkolaataa jecha jiru kana fayyadame tashkarkaarii kajuu kan afaan amaaraa sanna akka fayyadame kanaan duraas kaasnee jirra jechuudha. Tashkarkaarii jechuun konkolaatuma dhugaadhaani waan konkolaatu jechuudha. Wanti konkolaatu ammoo makiinaa miti. Goommaatu konkolaataa jechuudha. Waanni konkolaatu waan hedduudha. Barmeelinis ni konkolaataa jennee jira. Namnis yoo bakka hin taane ciisee ni konkolaataa jechuudha. Kofeeti gara lafaatitti konkolaachuu malaa jechuudha. Kanaaf konkolaataa jijjiiruu makiinaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudha abadan. Kanaaf sammuu ilma namaa keessa tashkarkaarii kajuu san waan jiruuf keessattuu nama sammuu afaan amaaraatti yaadu keessa jechi tashkarkaarii waan jiruu fi konkolaataa kajuu kan akka sirriitti khayaaduutu jira jechuudha. Afaan amaaraa santu hiikameeti malee makiinaa jijjiiruu kana bakka bu'a jamee waan itti yaadamee godhamee miti jechuudha. Waan san ta'eef nuti makiinaa jijjiiruu kana fayyadamna jechuudha. Yoo namni warree afaanii warri afaan waalteessina jee hojjechaa jiru jecha kana kan bakka bu'u ni qabna jaanii fidanii sanitti fayyadamna jechuudha. Ammaaf garuu jechi nuti qabnu jecha makiinaa juu qabna jechuudha. Kanatti fayyadamna. Waan afaanii egaan gana jennee mata duree irraatitti dabarraa jechuudha. Ogeessi kaameeraa yoomis gonfaatii giraafiksiidhaan yoo bal'inaan wajjin jiraanis Muhammad Siraajii qophiin gumaataa kanarraa aaruu irratti xiyyeeffata jechuudha. Aaruun amaluma namaa keessaa tokko jechuudha. Amalli namaa adda addaa akkuma namni bifaan garagaraatti amalli isaatis garagara jechuudha. Aaruun kun egaa akkuma namaatitti ammas wal caala jechuudha. Namni tokko waan tokko arkee yeroo sanitti xiqqoo aaree kan dhiisutu jira jechuudha. Tokko ammoo umrii isaa guutuu kan addaan hin banneetu jira. Karaa irratti bara bal'una dubbisuu didee jee nama san umrii isaa guutuu kan hin dubbisneetu jira. Cidha kiyyaa jee nama san addaan citee kaafuutu jira. Yookaan guyyaan andee bara dhufee nan gaafanne yookaan haati warraati waan deessee fi bara bal'u dhufee nan gaafatini jee namaan addaan muramee kaafuutu jira jechuudha. Nama hiriyyummaa wajjin guddatee waliin jiraachaa ture faatu waanuma xiqqoo takkarratti walitti mufatee addaan citee kaafuutu jira jechuudha. Firaas ta'uu mala amma firaa yookaan maatiillee ta'ee obboleeyyanillee kan akkasii addaan muramanii hafanii jiran jechuudha. Kuni maali aaruurraa kan ka'e jechuudha. Waanuma yeroo gabaabaatti furanii bira dabruun danda'amu umrii isaa guutuu san wajjin namni sun amma dhukkubsataa dhawu jechuudha. Umrii isaa guutuu aaruun waan hedduu nama godhuu danda'a. Rifeensallee namarraa fixuu danda'a warri jaanis ni jiranii. Ani kanarraa fixe isa ta'e waan biraa ta'e rabbiitu beeka. Kanaaf aaruu waan hedduu qabaa jechuudha. Hamma sadarkaa sammuu namaa garagalchuutti hanga nama maraachuutti illee ni gahaa jedhanii ogeeyyiin sammuu kanneen warreen wallaansa sammuu irratti hojjetan jechuudha. Kanaaf kanarratti xiyyeeffanna jechuudha. Yaada namoota garaagaraatis fudhannee jirra. Aaruu irratti xiyyeeffachuurra furmaata isaa irratti yoo xiyyeeffanne hoodha amma mata dureen keenya kanarra. Aaruudhaan waan meeqaatu baduu danda'a. Waan ta'eefuu kan aaruu san aaruun uumamaa warri amma ogeeyyii wallaansa sammuutis wanti isaan jedhani uumamummaan ilmi namaa ni aara. Kun beekamaadha waan ta'eefu eega aaruun jiraatee san booda falli isaa hoo maali waan jiru. Aaranii waan meeqa balleessuu osoo hin taane, aaranii mana diiguu osoo hin taane, aaranii bultii diiguu osoo hin taane, aaranii burcuqqoo cabsuu osoo hin taane eega aarree booda waan nu aarsisaniif ala barbaadu wanni adda addaa akka nama mudatu uumamaan jira jechuudha. Ifaan dhaamuun waanuma jiru uumamaan ta'uu baatuus ifaan ni dhaama. Mootummaan haadhaamsa abbaan fedhaa dhaamuun ni dhaamaa jechuudha. Kompiitarriinis wanni harka namaatiin tolchan kun cabuufaa mala. Makiinaan osoo deemanii ni goommaan dhohuu mala. Kun hundi waanuma jiru jechuudha. Maaliif ani na mudatu jee yaaduu hin qabu jechuudha. Ni mudata. Maaliif na mudata jee yaaduu hin qabu jechuudha. Waanuma nama hunda mudatu waan ta'eef narraa hin jalqabne osoo makiinaan deemuu goommaan dhohuun guyya san waan jalqabame miti jechuudha. Waan guyya san jalqabatees baruudha jechuudha. Nama biraatillee barsiisuu qaba. Bar goommaan kun dhoohaguu deemanii jettee itti himuu qabda jechuudha. Waan ta'eef wanni adda addaa akka nama mudatu dursinee beekuu qabna jechuudha. Ani ilmaa yeroo tokko yoon aaruu baadhee yoon namaan jiru ilma namaati miti akkamittiin aarreefaa jaa namni yoo aaruu baadhee jettuuni namaa miti akkamittiin aarre jaa haaya namaati ifaan dhaame haaya maal goota akka dhaamu sanii dursitee sammuu teetitti himtutee aara sanachumatti dhaabuun ni danda'ama jechuudha. Ilma namaati haaya aartee maaltu dhufa maaltu itti aana
wanti gootu hin jiru jechuudha. Aaruu keessaniif gommaan dho'ee deebi'ee hin fayyu. Aaruu keessanii fi bishaan gad naqamee deebi'ee burcuqqoo keessatti hin deebi'u. Sanii fi aaruu keessanii burcuqqoon cabxees deebitee walitti hin fayyitu waan ta'eef san booda maaliin godhuu qaba? Yoo burcuqqoon cabxe maalittiin dhuguu qaba waan jedhu yaaduu qabdaa jechuudha. Kanarratti xiyyeeffannaatii yaada namoota garaagaraatiis fudhannee jiraatii gara yaada namootaatti dabarra. Hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Khadaawwichi jirtan OMN ijaaf gurra ummataati qophiin ammoo qophii gumaa taatee ogeessi kaameraa yoomis gonfaatii direct godhuudhaanis yoomis gonfaan waliin jira jechuudha. Giraafiksiidhaan ammoo Yoel Bal'inaatiinis Muhammad Siraaji. Yaada daawwattoota keenyaatti dabarraatii bakka garaagaraatti namoota dubbisnee jiraati. Namni maaliif aara? Keessa isaatii wanna burqusantu karaa aaritti sanaanes wanta badii uumamu santu namni osoo badii tokko hin argin yookiin badiin tokko soorratti raawwatiin lafa ol keenaaru. Yaa amma ilmoo namaa taatee jirtutti naarta. Wantoonni isa aarsu kaa jira. Nama miti namni moo namni tokko erga wanta tokko aaruu danda'a. Nama isa ta'u makiinaa isa ta'u yookiin nama subsiisa karaarra dhaabee beekamu. Wantoota nama aarsan keessaa haalli qilleensaa, haalli jiru yeroo ammaa keessa jirru, wannoonni guyyaa guyyaan arginu irraa baay'ee aarra. Fakkeenyaaf namni tokko ati daddaffii irra jirtu daandii sitti cufuu danda'a. Yeroo saniif wayi nama dhibamaa tokko baattee deemuu dandeetta. Wayi immoo iddoo itti beellama qabaatu dandeetta. Achi ga'u waan sardamtee waan jirtuuf yeroo saniif aaruu dandeetta. Maaliif namni sun beekaas cufuu danda'a wayi beekaa dhabuu danda'a. Yeroo saniif garuu nama tokko dhibamaa tokko baattee jiraatte qabattee jiraatte wayi immoo beellama sana qabaatte beellama sana yeroodhaa achi ga'uuf si aarsuu danda'a. Barumsaan qabdu waan akkasii irratti. Amma yeroo waan akkasii banjaabii qaadii kanallee gaafa barannu waan akkasii hin godhin jedhee namni si barsiisu hin jiru. Aadaa keessatti illee baratamu hin jiru waan akkasii. Waa hedduun nama aarsa. Aariin duraan waan uumamee nu keessa jiruuf kanaaf madda santu karaa aaritti nu geessa. Waan akkasii wal tuffannaa irra kan dhufe. Aaraniif waan aaraniif sanni argatu. Gizee baay'ee amma ibsaan irratti badee aaree beeka. Garuu aan aariif ibsaan sun hin dhufu buluu danda'a. Hin deebi'u. Konkolaataan sunis yeroo tasgabbaa'ee dhaabbadhe deemuu ni danda'a. Aaruudhaan faayidaan argamu ni jira. Aaruun faayidaan qabu akka kiyyatti. Bu'aan aariin buusu hin jiru. Aariin wanti inni fidu badiidha malee bu'aan inni buusu gonkumaayyuu hin jiru. Waanuma bu'aa qabu hin jiru. Sammuu lukkubsuura. Aarii rakkoon inni qabu maali? Aaree waa balleessuu danda'a. Fakkeenyaaf amma aariin yoo sirra bubbulte nama wajjin wal loluu hin jira. Yakka keessa galuu dandeessa. Gizee baay'ee kan yakka keessa nama galchus immoo aariidhuma malee waan biraan qabu. Aariin immoo miidhaa qaba malee gaarummaa hin qabu. Rakkina baay'eetu yoonni rukuttaa iddoo rukuttee booda immoo gara seeraa dhattaa hojii hiittaa atis innis waan biraa keessa galtaa jechuudha. Namni tokko na waattee si aarse nama sana faana wal lolte inni guddaa ta'a inni guddaa hamtaa. Fakkeenyaaf amma daandii dheeressichuuf namni tokko buutee loluu ni dandeetta. Wayi rukutuu dandeetta wayi rukutamuu dandeetta. Yeroo saniif garuu si fakkeessa malee booda immoo dhooftus dhaamtus miidhamama. Waan waa'een deemteef saniin argattu sarraalee naftaa beellama sanillee yeroo sun dabarsuu dandeetta. Wanjala biroollee keessa galuu dandeetta. Aaruun baay'ee nama miidha. Sababa aaruutiin badiin dhufan baay'eedha. Nama wal loluun jira. Ofuma ofii keetti miidhamuun jira. Aariidhaan hirriba dhabuun jira. Aariidhumaanuu buddeenuu nyaachuu dhiisuu dandeessa. Innaa miidhaan isaa baay'eedha. Miidhaa isaa wal akkoofne fixuu hin dandeenyu. Inumuun. Aarrii yeroo tarkaanfii irratti fudhannu namni kun waan ta'u booda nullee rakkoo keessa seenuu dandeenya. Aarii san dafee of keessaan qabbaneessu taanaan booda yakka keessallee nagalchuu danda'a jechuudha. Nama dha'uun ni jira. Wal dha'uun ni jira. Badii balleessuun ni jira. Nama meeshaa manaa caccabsu jira. Haadha manaatti booddolee. Nama immoo isirratti immoo sababa isiitiin isii yoo dha'uu dadhabe ilmoo tumutu jira. Kanaafuu aariin karaa kana nama geessa. Karaa badiitiitti nama geessa. Aaruun koo sun immoo anuma miidha malee nama biraa waan faayidaa hin qabu jechuudha. Aaruudhaan yeroon gubatu hin jiru. Injira. Injira. Amma kana duraachi fakkeenyaaf as burqaa waayuu kan jedhamu Awaash Bille bitee asitti karaa cufee sin keessa. Kilaaksitti yeroo waan biraa jedhe. Yeroo waan biraa jedhu gadi bu'een qabadhe. Warreen fe'ee jirus dhufanii irra deebi'anii rukutanii
achi booda darru kutamne wala gidditti poolisiin dhufe bana poolis xaabiyaa deemne sirrii mitatis obsuu fi qabdaa minaan jeen waraarsanii nu gadhiise jechuudha. Yeroo baay'ee gubate. Wanni aaranii godhan deebi'ee naman gaabbisiisu. Inni hatuun obsee yeroo sana amma ta'e eegee ta'e achi booda naanuu ariifiidha kan jenne itti dhaga'an. Aaranii eega keessa seenanii badii balleessaniin booda sheenanis ni jiru. Sheena'uun sun immoo bu'aan qabu. Aara yookaan aarii hambisuun hin danda'amu. Osoon aarree jiraachuu hin dandeenye natti fakkaatu. Jiraachuu waan dandeenye natti fakkaatu. Osoo danda'ee dhiisee bareeda jedhu yaada keeyyatti. Dursaniif qopheessuu hin danda'amu. Ifaan kun dhaamuu danda'a jettee yoo kan yaaddu taate akka tamma jettee tuuf qopheessuu dandeessa. Ifaan kun yoo bade utuu hin badin utuu hin dhaamin yoo dhaame ani hin aaru sababiin isaa yoon aare ifaan kun aareef dhufuu waan hin dandeenyeef ani hin aaru yoo jettee of amansiiste akka tamma jettetti yaaduu dandeessa. Akkamitti to'achuu dandeenya? Waan hafuu danda'udha itti baratan barumsi kenname hubannoon itti kenname jechuudha waan hafuudha waan akkasii. Wanti inni beekuu qabu bu'aan aarirraa dhufu gonkumaan jiru. Namni tokko erga wanna isa irraa bu'aa akka arganne beeke fuulduraaf har'a wona mudatee jedhe boru garuu wonna sanitti wanti akkasii wona mudate akka wonna akkasii sana hojjanne godhuu yaada gara kiyyattan. Maaliif engadda wona akkana hojjedheeti bu'aa tokkoon arganne miidhaa namas miidhee wayii miidhaalee ofirra waan jiruuf har'aaf garuu wantoonni sun deebi'ee wona deebi'u ta'e dhiisee irra darbuu danda'a. Waan sun diigamu bakka namarraa barumsa fudhattee nama gorsameetu nama innaa wannoo jedhame waan sana aaruu hiiftee waan tokko tuffattee waan tokko ittuma hiifteetuma sammuuttuma qabatteetuma bira darbuu wayyaa jireetoo yaada. Wal tuffachuu dhiibne wal bira dhaabbachuun gadi fageenyaanii akkuma barumsi kenname akkuma kutaa mana barumsaatti barannutti wanti kun hin hafaa jedhee nan yaada. Amma daldala tokko hin daldalta daldalli sun bu'aa wanta qarshanii qarshii lamatti gurguramu yoo ta'e kan nuti deemtu badii malee bu'aa waan hin jirre dhiisuu qabdaami akkuma san aarirlee dhiisuu qabdi. Maraataan tokko eessa arrabsanii arta? Inni yeroo amma gara kiyyaa maraataa ta'u yoo beeke. Aara sana hambisuudhaaf mee namuu fayyaa qabu tokko maraataadha jennee dhiisuun hin ta'u. Yoo irra deddeebi'ee mudate wantoota akkanaan dhiifta. Garuu yeroo duraatiif namni hangara kiyyaan amma dhiisu fakkeenyaaf fuudhaan yoo arrabse dura dhiisu garuu tanaan dura waan mudatee jiru amma wantoota tokko irra dabarsuu danda'ama. Maaliif naan jedhee kaa jedhu kanaan dura miidhames waan jiruuf miidhes waan jiruuf Yesus sana mara deebi'ee namni yuun barbaadan maaliif namni tokko dhufee waan arrabse yookiin amma jette kana maraataalee ta'uu danda'a yookiin fayyaalee ta'uu danda'a maaliif jedhee kaa jedhu irra dabarsuu danda'ama. Yoo aaruu baatan maaltu dhufa? Wanti dhufu iyyuu hin jiru. Yaa waan akkasi maal ta'e beektaa adeeffannaa nuti ta'eeti malee waan biraa. Yoo aaruu baatan homaa wanni dhufu hin jiru. Aaruu baattummaa wanti dhufu hin jiru. Aaruun gaa uumama eega jenne wanni nama aarsu tokko yoo nama mudate namni maal godhu qaba? Aarii sana immoo ofirraa daftee qabbaneessuu qabda. Sa'aatii tokko tuutee iyyuu turuu nu wayya malee bollollee dhiiga kee buustee obbolaa kee waan ta'eefiyyuu barbaachisu yeroo baay'ee waan akkasii obsuun barbaachisa. Waan sana tuffataniitoo dhiisuu jechaadha. Amma danda'ameen garuu aaruu san dhiisuun barbaachisaa jedhama. Tasgabbaa'uun gaariidha. Irraanfachuu fi dafee wayii muuziqaa wayii dhaggeeffachuun qaba. Aarii sana ofirraa dafee qabbaneessuuf wayii jaalallee koollee beellamee yaadatti cabsadhe aarii sana ofirraa hambisuun qaba. Garuu osoo danda'e immoo dabarsee bareeda. Kanaaf tasgabbaa'uun garuu gaarii. Battala sanatti aartaa deebitee aarii sana aaruun hin hafu ergi aaruun kennoollee aarii sana of keessaa balleessuudhaaf haala mijeessuu qabda. Kanaafuu osoo danda'ame dabarsuudha. Aarii sana ofitti cabsaniiti bira darbuudha. Yoo aarte yerooma sanatti daftee of qabbaneessuu qabda. Aarii sana waan si keessaa balleessu godhuu qabda jechuudha. Ati amalli kee akkamii burcuqqoo cabsite jechuuf handage? Burcuqqoo cabsee hin beeku. Anama mana koo wandalaattiidha. Burcuqqoo bishaan itti kophaa jiraataa jecha. Niitii hin qabu, homaa hin qabu. Waa bilcheessee illee ofii nyaachuu hin danda'u. Bakkeedhaan nyaadhee gala. Mana Taayilaandii dhumatti dhuga bishaan. Burcuqqoon cabsullee hin qabu. Taayilaanditti of jalaa dhiituu nan danda'a. Isheen immoo hin cabduun kaati silaa. Kanaaf amalli kee akkamii? Ana amalli koo burcuqqoos cabsuun naqu. Of keessumatti aara. Akkan aarii hin aarii sana of keessa tursuun barbaada. Yerooma sana balleessuun barbaada. Anamma amalli kiyya mukaan baay'eelee badaa miti. Wantoota tokko tokko jireenyumarraa akka ka'e ofitti cabseetuma ofitti dabarsa. Amalli koo amala aaruun qabaan. Amalli koo nan aaraa. Hamma danda'ametti ofiin tasgabbeessaa aarii sana of keessaan dafee balleessaa.
Amalli kiyyaan tasgabbaadha. Baay'ee naaru. Xiqqoo maarta. Xiqqoo manaara aarullee dafee of tasgabbeessa. Dafee of tasgabbeessa waan sanitti hin seenu. Aaruun qabu jettee wanni dhiiste ni jira. Aaruun qabu wanti isin jira. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo kana keessa namni tokko dhufeeti kalee beektaa naan jedhe maqaa dha'ee. Fakkeenyaaf fiqaaduu jedhee fiqaaduu baay'eetu jira fiqaaduu kamii jedhee gaafannaan fiqaaduu isa akkanaa ammoo ani hin beeku akkam wallaalta jedhee kalee nabse jira. Innaa yaa'i bakka hin beeku nama waan ta'eef nama dogongorii aaree dhufe jedheeti irra dabarsee yeroon akkanaa. Nama waan nama aarsu nama dubbate tokkoof waan gaarii yoo deebisne namni sun maal godha sanboota? Homa godhuu hin danda'u. Waan godhuun qabu ofii yaadumti isaa sunu keessaa badaa jecha. Bakka maaliif mucaa kun maaliif na jalaa zim jedhe yeree attuu yeree to naa wannoo jedhu ati zimeettee to tuffattee to wannoo jette ofitti aaree hin dee namichi mucaa kun maaliif na jalaa zim jedhe yeree to darbuun daddaa jecha. Deebii akkasii yoo namaaf deebiste abidda inni kaasetti bishaan naquudha akkanatti hin ta'a. Deebee sin lolu namni sun. Marraja wannoo ragaa wayii qabaatee dhufee sin kaasafne wanni dhufu gabruu hin jiru. Aara kee to'achuudhaaf maal karoora qabda? Amma erga waan kana na gaafattanii immoo yaada tokko naa dhufe. Wanta tokko yoon aareef yoo na miidhe malee waa sababa naan gooneef har'a barumsi argadhe jecha. Kana boodatti fuulduratti yoon aareef waan sana iddoon aareef wanti sun deebii waan hin dandeenyeef aaruudhuman hin qabu bakka. Kun sammuu keessa na dhufa jechaadha jechisin amma naa kaastan sammuu keessa na dhufa gisee sanitti. An aareefi wanti ifaan na jalaa bade sun dhufuu hin danda'u. Wanti na jalaa dogoggorame sun deebii waan hin dandeenyeef bakka aaruuman dhiisaa jechaadha gisee sanitti. Ani amma asirratti Yesuus nan daddaa namarraas jecha tokko fudhadhee namarraas dubbii tokko fudhadhee namni tokko innaa aare oo aarte maal argatta sammuu lukkubsita malee waan argattu hin jiru. Maaliif waa addumaaf sammuu keessa lukkubsiinaati waan biraatti yaada yereetoo namarraallee jechallee kennuullee nan daddaa jechaadha namaafillee ibsuullee nan daddaa. Ani yeroo baay'ee mudannoo akkana waan qabuuf lafuma kayyaa namaa hin lolu. Maaliif kanaan duraan bareef jechuudha. Garuu warroota barreef ammatti maali? Gara kiyyaa. Namni tokko dhufee lafa ka'ee sarrabsuu danda'a. Maaliif akka sarrabsan immoo booda gaafattaa dhiisi loleen jechuu danda'a. Gara kiyyaan amma waan mudannoo waan qabuuf dhiisuu nan danda'a. Namni kun maaliif dhaabatee waa kan jedhe tokkoffaan barumsa hin qabu jedhee eddan fakkeenya baradhe waan kana haqee loluurraa hubannaa kennuufi barbaada malee lolaan nan deemsisu. Garuu sammuu koo keessa wannoo goreetoo hiisuu nan daddaa waan ifamu waan sammuu koo keessa jiruufu hiiseetoo bira darbuun nan daddaa. Innaa sana immoo namni sun immoo waan tokko immoo natti dubbachuu baatee waan tokko jala zim jireetoo darbe maali mucaa kun akkas jira jireetoo hiiseetoo darbuun daddaa jecha. Daawwattoota keenya kabajamtoota yaada daawwattoota keenyaa kan walitti funaannagaa kanumaan xumurreeti jirraati. Ogeessaas dubbisnee jirra. Ogeessa wal'aansa sammuudhaa dubbisnee jirra jechuudha dhimma kanarratti. Dooktar Taaddasaa Badhaasaa abbaa kiliinika Abbichuutii fi ogeessa wal'aansa sammuudhaati. Dooktar namni maaliif aara? Aarri waanuma ilmi namaa miira isaa keessatti waa ibsachuuf agarsiisu. Aarri akkamitti ibsama dooktar? Aara fuula gubbaatti, fuula namaa gubbaatti argina. Fuulli isaa hin jijjiiramaa, ijji isaa baay'ee addaan baba'ee laalaa, fuula bichaa osoo hin taane warraaqni isaa gochii fi jechi isaatis hin jijjiiramaa. Fakkeenyaaf gocha yoo laalle namichi kun bakkaa ka'ee bakka biraatti warraaquu danda'a, harka isaa raasuu danda'a, harka raasee yookaan quba namatti qabuu danda'a. Jechaan immoo aara isaa ibsachuuf hona wayiitiin wal lole homoo waa isatti hin tolle isa fuuldura jiru jechaan aara isaa san ibsuu danda'a. Aarri uumamaan jiru kun egaa dooktar akka jaanitti yoo abbaan to'achuu kan dadhabu ta'e balaa fida. Balaan sun maali dooktar? Namni baay'ee aare fayyaan isaa uumamuu danda'a. Fayyaan fakkeenyaaf namni baay'ee aara baay'isu dhukkuba adda addaatti saaxilamuu danda'a. Fakkeenyaaf dhukkubni onnee qabuu danda'a, dhukkubni sukkaara qabuu danda'a, dhiibbaan dhiigaa ida'uu danda'a,
waa baay'eetu hubamuu danda'a balaa aaratiin jechuun kan hundaa dabree namni baay'ee aaru dhukkuba sammuutifuu saaxilamuu danda'a. Aaruun balaa fi dhugaa dhageessanii jirtanii daawwattoota keenya kabajamtoota. Kanaafuu dooktarri kanarratti namoota aaranii waan hedduu balleessaniif dhaamsa qabu waan ta'eef dhaamsa isaanii isiniif dhiyeessinaati. Ammas daawwachuudhaan wajjin turaa isiniin jennaa OMN Ijaaf Gurra Uummataa. Wanni beekuun irra jiru akkamitti aara kana maaneejii goonee maaneejiing aangar proper anger management kan jedhu strategy kan jedhu kanaan wan aari nurraan ga'u balaa nurraan ga'u irraa of baraaruudhaaf of duwwaa osoo hin taane ilma namaa nu cinaa nu faana jirus hamaarraa eeguu fakkeenya namni tokko guddaa ta'a yookaan gaggeessaa dhaabbata guddaa tokko ta'a nama baay'ee of jalatti bulcha ta'a namni akkanaa kun immoo of eeguu qabaa waa baay'eetu isa aarsaa namni hojjaa gaggeessu waa baay'eetu isa qunnaamaa wanni gaariin hin qunnaamaa wanni nama aarsus hin qunnaamaa kan aarsu san of tiksee of qabbaneessee akka jarri inni gaggeessu sun isa gadi hin qabne akka hin tuffanne akka isa ulfeessu malee akka isa hin salphifne godhee gaggeessuudhaaf of qopheessee of qabbaneessee ararraa of tiksuun barbaachisaadha. Kan Dooktar Taaddasaa Badhaasaa kanumaan xumurraa jechuudhaan nutis dhaamsa qabna. Dhaamsi keenya maali? Aaruu akkamitti tasgabbeessuu dandeenya yookaan akkamitti to'achuu dandeenya? Waan itti aarrisan akkamitti dafnee irraanfachuu dandeenya waan jedhu irratti akka xiyyeeffannu waliif dhaamuu feenaa jechuudha. Uumamaan jaamee jira gaa Dooktar Taaddasaan akka dubbatanitti aaruun uumamaan jiraa eegatee hin aarinaa yookaan aaruu hin dandeessanii jechuu hin dandeenyu jechuudha. Eega aarree booda garuu dafnee tasgabbeessuu irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Waan aaraniif wanti dhufuu danda'u tokkolleen hin jiru. Aaruudhaan wanti deebi'ee sirraa'u tokkolleen hin jiru. Namni waan adda addaa sababa godhachuudhaan aaruu faatu malaa jechuudha. Yookaan meeshaatu cabuu malaa yookaan makiinaa cabaa yookaan manatu diigamaa yookaan manatu gubataa yookaan lafatti kufuunis jira. Uumama namaa kana keessatti waan adda addaatu nama mudataa jechuudha. Wanni adda addaa nama mudatu sani akka jiru dursinee sammuu keenyatti himnee sammuu keenyaaf qopheessinee deemuutu barbaachisaadha jechuudha. Ganama lafaa ka'ee ciree waan dhabeeffaa aaruutu jira jechuudha. Ciree dhabuunis uumama kan osoo nyaata hin argatin guyyaa guutuu oolus numa jira. Kanaas yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Haadha warraa hojii gollolee bultii faa diiguunis ni jira jechuudha. Sababuma aaruutiin kan ka'e booda deebi'ee immoo ni gaabbaa jechuudha. Egaa akkasii wanni akkasii akka jiru beeknee boodarra ammaas aaruu qofa osoo hin taane gaabbuunis akka jiru beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kana wal bira qabnee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Aaruu booda gaabbuun ni jira, aaruu booda gaabbuun ni jira, aaruu booda gaabbuun ni jira waan jedhu sammuu keenyatti himuun barbaachisaadha jechuudha. Aaruudhaanii balaan adda addaa kan dhufuutu jira waan ta'eef waan akkasiitiif dursinee sammuu keenyaaf qopheessuutu barbaachisaadha jechuudha. Bishaan nurra dhaabee jira wajjirri bishaanii jettee asii dachii dhiituun hin barbaachisu jechuudha. Waan uumamaan jiru keessaa rakkoo adda addaa kan nama mudatuutu jira waan ta'eef dursinee falli isaa maalii yookaan numa jira waanuma jiru waan ta'eef maaliin godhuu danda'a jettee itti yaadu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf kanuma dhaamsa keenya torbaan kuni torbaan waan itti aarre yookaan waara keenya itti tasgabbeessinuu dafnee to'annu dafnee waan itti aarre san irraanfannu nuuf haa ta'u isiniin jenna galatoma bakka jirtanitti daawwattoota keenya ogeessi kaameeraa yoomis gonfaatii anis Maammas Siraajii torbaan kun torbaan nagaa isiniif haa ta'u nagayaan jiraadha.